Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuudhaan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Oduun kun oduu akka miira nama tuquudha. Harargee lixaa aanaa Hardimitti namoota bishaan baasuuf harkaan boolla qotaa turan irratti hallayyaan jiguudhaan namoota hedduu akka lubbuu galaafate beekamee jira. Oduun itti aanu siidana aartist Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Ambootti eebbifamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Oduun itti aanu Itoophiyaatti baatii tokko keessatti namoonni 500,000 ol ta'an dhukkuba bookee busaatiin qabamuu odeeffannoon waajjira biiroo fayyaa irraa ba'e ibsee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonota Oromiyaa garaagaraa keessatti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argataa akka jiru akka ta'e ibsee jira. Mootummaan gama isaatiin tarkaanfii fudhataa jiruun loltoota waraana bilisummaa Oromoo irratti miidhaa dhaqqabsiisaa kan jiru akka ta'e yoo ibsu. Arsitti haleellaa humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromooti jechuudhaan namoota nagaa irratti raawwatuudhaan lubbuu galaafatan dheekkamsa kaasee jira. Humnoonni mootummaa namoota nagaa irratti waraana bilisummaa Oromooti jechuudhaan haleellaa raawwatuudhaan lubbuu kan galaafatan kan ibsame yoo ta'u, uummanni immoo haleellaan raawwatame namoota nagaa irratti jechuudhaan mormee jira. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjinis wajjin kan turaan bariisoo ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaata. Oduun kun oduu akkaan miira nama tuquudha. Oduu gaddaati. Harargee lixaa aanaa Hardimitti hallayyaan namoota irratti jiguudhaan lubbuu namoota hedduu akka galaafate odeeffannoon gamas irraa baatee ibsitee jirti. Aanaa Hardimitti namoonni bishaan baasuudhaaf harkaan lafa qotaa yookaan boolla bishaanii qotaa osoo jiran hallayyaan itti jiguudhaan lubbuu namoota hedduu kan galaafate akka ta'e yeroo himamu humna gargaarsaa dhabuudhaan biyyee irratti jigeessi irraa kaasuun rakkisaa akka ta'e odeeffannoon gamas irraa baatee ibsitee jirti. Namoonni bakkicharra jiranis lakkoofsaan xiqqaa waan ta'aniif biyyee namoota irratti jige irraa haadhuudhaan lubbuu namoota baraaruuf yaalanis akka hin danda'amin himamee jira. Siidaan yaadannoo aartist Haacaaluu Hundeessaa eebbifamee jira. Siidaan yaadannoo aartist Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Ambootti ijaaramee kan eebbifame yoo ta'u, siidaa kana ijaaree eebbaaf kan geessise biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti jedhamee jira. Sirna eebbaa irratti aangaa'ota mootummaa qaamolee garaagaraatii fi keessummoonni akkasumas maatiin Haacaaluu Hundeessaa irratti argamuun himamee jira. Siidaan Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinneettis ni ijaarama jedhamee waadaan galamee kan ture yoo ta'u, waadaa galuurra kan tare wanti raawwatame hin jiru jechuudhaan jaalattoonni isaa yaada kennanii jiru. Oduun itti aanu Amnesty International qindeessaan sochii ogeeyyii fayyaa Dr. Daani'eel Faantaanee hatattamaanii fi haal duree tokko malee akka gadi dhiifamu gaafatee jira. Amnesty International qindeessitoota sochii ogeeyyii fayyaa keessaa tokkoo fi Yuunivarsiitii Bahar Daaritti barataa ispeeshaalistii ulfa gadaamessaa kan ta'e Dr. Daani'eel Faantaanee hatattamaanii fi akkasumas haal duree tokko malee akka gadi dhiifamu gaafatee jira. Dhaabbatichi ibsa guyyaa kaleessaa waxabajjii 30 baaseen hidhaa Dr. Daani'eel magaalaa Bahar Daaritti raawwatameen baay'ee yaadda'uu ibseera. Akka dhaabbatichi jedhetti hidhamuun ogeessa kanaa kan agarsiisu aangaa'onni Itoophiyaa yeroo baay'ee qajeeltowwan seera cabsuu fi mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu akkasumas karaa nagaan wal ga'uu sarbuu isaaniitiif fakkeenya jedhee jira. Dr. Daani'eel roobii darbe waaree booda naannawa sa'aa 7 fi walakkaatti to'annaa jala kan oole yoo ta'u, waxabajjii 27 mana murtii sadarkaa jalqabaa Bahar Daaritti kan dhiyaate yoo ta'u, poolisiin hojjettoota fayyaa hojii dhaabanii turan kakaasuu, sochoosuu fi qindeessuun isa himateera. Sababa kanaanis lubbuun namaa dabruu poolisiin himee jira. Oduun itti aanu giddugalli onnee daa'immanii Itoophiyaa dhukkubsattoota kuma hedduun lakkaa'aman yaalaa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Daareektarri fayyaa giddugalichaa Dr. Al'aazaar Hayilee akka himanitti giddugala onnee daa'immanii Itoophiyaatti dhukkubsattoonni onnee kuma hedduun lakkaa'aman yaalamaa kan turan yoo ta'u,
yeroo ammaa kanatti dhukkubsattoonni onnee 7,500 tarree qabatuun dabaree eeggachaa akka jiran beeksisee jira. Namoota dabaree eeggataa jiran keessaa dhukkubsattoonni onnee 2,000 ol erga dhalatanii booda dhukkuba kanaan kan qabaman akka ta'es himee jira. Qabeenyi yaala giddugalichaatiif barbaachisu guutumaan guututti biyya alaatii kan galfamu akka ta'e eeruudhaan qabeenya giddugalichaaf arjoomuun dhukkubsattoota onnee gargaaruu keessatti gahee guddaa akka qabu yookaan gahee olaanaa akka qabu himee jira. Kana jechuun giddugalichaaf gargaarsa taasisuun barbaachisaadha jechuudha. Keessattuu meeshaaleen yaalaa tokkoon tokkoo isaa daa'immaniif hanga kiiloo isaaniitiin akka bitamu kan ibsan daayirektarichi meeshaaleen kunneen irra deebiidhaan kan itti hin fayyadamne waan ta'aniif adeemsa yaalaa yookaan wal'aansa rakkisaa akka ta'u taasisanii jiru jedhanii jiru. Akkasumas meeshaaleen yaalaa kunneen bituudhaaf baay'ee qaaliidha jedhanii jiru. Vaalvii onnee, maashinii, qoricha adda addaa fi meeshaalee adda addaa baqaqsanii hodhuu onnee dhaabuuf oolu giddugalichaaf murteessaa ta'uu ibsuudhaan kanneen immoo argachuuf yookaan bitachuuf deeggarsi giddugalichaaf taasifamu baay'ee barbaachisaadha jedhanii jiru. Akkasumas giddugalichi deeggarsa kan barbaadu ta'uu himuudhaan qaamonni deeggarsa gochuu barbaadan akka dhuunfattis ta'ee akka dhaabatti deeggarsa godhuu kan barbaadan 6710 fayyadamuudhaan dhukkubsattoota dhuunfanis yookaan immoo gareedhaan daawwachuu dhukkubsattoota guutumatti yookaan immoo gartokkeen ispoonsara gochuu akkasumas akkaataa tarree yookaan dabaree giddugalicha irraa argataniin deeggarsa meeshaalee kennuu akka danda'an ibsanii jiru. Waamichas taasisanii jiru. Oduun itti aanu Itoophiyaatti baatii tokko keessatti namoonni 500,000 ol ta'an dhukkuba bookee busaatiin qabamuun beekamee jira. Akka gabaasni waajjira fayyaa irraa ba'e ibsutti bitootessa 23 hanga caamsaa 23 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti namoonni 520,782 dhukkuba bookee busaatiin qabamuu biiroon fayyaa gabaasee jira. Gabaasni ba'e dabalataan akka ibsetti hojiin dhukkuba bookee busaa ittisuuf hojjetamu parsantii 5 akka hir'ate akkasumas bara dabre yeroo wal fakkaata wal bira qabame yeroo laalamutti tajaajilli fayyaa kennamaa jirus parsantii 7 kan hir'ate akka ta'e ibsee jira. Rakkoon kun lagannaa hojii ogeeyyonni fayyaa taasisaa turaniin kan wal qabatu yoo ta'u gara biraatiin immoo hanqinni dawaatti fi meeshaalee tajaajila fayyaa bal'aan kan jiru akka ta'es eeramee jira. Lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa zoonota garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromollee lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kana irratti loltoota mootummaa irratti injifannoo argataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Haaluma kanaan har'as barraaqaan kibba Oromiyaatti injifannoo argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii lixatti barraaqaan har'a jechuun adoolessa 2025 loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasise odeeffannoon gama sirraa baatee ibsitee jirti. Tarkaanfii cimaa loltoota mootummaa irratti fudhadhe jedhee waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa 30 ol hanga yeroo odeeffannoon kun nu ga'etti addunyaa kanarraa kan godaansise akka ta'ee fi hedduu immoo kan madeesse akka ta'e beeksisee jira. Tarkaanfii cimaa fudhate kanaan hedduu kan booji'e akka ta'e beeksisuudhaan meeshaalee waraanaa hedduus irraa akka hiikkate odeeffannoon nu ga'ee jira. Guutuu fi dabalata odeeffannoo kana akkuma nu ga'een qabannee kan dhufnu ta'a. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaaba Oromiyaa godina Wallootti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaa kan dhaqqabsiisee fi loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira. Haleellaa guyyaa kaleessaa waxabajjii 30,2025 raawwateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun hedduu madeessuun meeshaalee hedduu irraa hiikkatuun injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee kan dhufnu ta'a. Mootummallee gama isaati bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa kan jiru beeksisee jira. Tarkaanfii bakkoota garaagaraatti fudhataa jiruunis loltoota waraana bilisummaa Oromoo irratti miidhaa akka dhaqqabsiise himaa jira. Haaluma kanaan Arsii Bahaa Aanaa Xannaa Xiichoo ganda Soolee Caffaa bakka addaa Caffee Mulee
ganda Gabree jedhamutti jimaata dabre galgala namoota sadii irratti haleellaa kan raawwate yoo ibsu namoonni waraanni mootummaa haleellaa irratti raawwatu lubbuu isaanii galaafate kun immoo waraana bilisummaa Oromoo akka hin taane qaamonni garaagaraa himaa jiru. Namoonni waraanni mootummaa tarkaanfii irratti fudhatu lubbuu isaanii galaafate kun qotee bulaa akka ta'anii fi hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliinis kan hin qabne akka ta'e jiraattonni kan himan yoo ta'u, gochi waraanni mootummaa namoota nagaa irratti raawwate kun immoo ummata akka dheekkamsiise odeeffannoon gara sirraa baate ibsitee jirti. Maatiin namoonni ajjechan irratti raawwate kunis namoonni ajjechan irratti raawwatame kunniin namoota nagaa ta'uu fi balaa tokkollee fi badii tokkollee kan hin qabne akka ta'an eeruudhaan ummanni Oromoo sagalee akka ta'uuf waamicha taasisanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nageenyi addunyaa teennaaf nagatti nu tura.